Kabajamoota jaalatammoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoo isiniin kan jaalatu miseensi waldaa keenyaa akkasumas miseensi qoree waldaa keenyaa hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti waaqa abboolii keenyaatiif haa ta'u. Eebbi haadha keenya qulqullittiin yeroo maadamii eegumsa ergamootaa dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenya duukaa haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kanaa kan walitti ilaallu raajii Yoonaas boqonnaa 1:1 kaasnee dubbii sagalee waaqayyoo waliitiin ni baranna. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurratti nageessan qalbiittiin qalbeeffattan gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaatiif haa kennu. Kaayitii gara magaalaa guddittii gara Nanawweetti deemii jedha. Jecha kanaa kan argannu raajii Yoonaas boqonnaa 1:1 kaasnee hanga dhumaatti yoo ilaalle ergaa guddaa yookiin immoo barumsa guddaa of keessaa kan qabudha. Kaayyoon dubbii kanaa saba waaqayyoo karaa waaqayyoo gadhiisee badaa jiru karaatti akka deebi'uudhaaf horii isaa waaqayyoo gara saba kanaatti dhufaa jiru arjummaatiin waaqayyoon akka isaan daawwatuuf gooftaan keenya qulqullichi uumaan keenya Yesuus Kiristoos jecha inni dubbatedha. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos otoo hin barsiisin otoo hin gorsiin raajota yookiin immoo abboolota otoo hin kaasiin bara inni itti adabe yookiin immoo bara inni itti dheekkame hin jiru. Waaqayyoon barsiisaadha, waaqayyoon gorsaadha, waaqayyoo obsaadha. Isa kanaatiif egaa sabni Nanawwee saba waaqayyoo irraa fagaate nama saba karaa waaqayyoo gadhiisee badiitiin gocha hamaatiin waaqayyo irraatii garagaledha. Waaqayyoon badii nuti raawwannu akka dhiisnuudhaaf waaqayyoon karaa badii nuti eegalle akka irraa deebinuudhaaf yeroo hundumaa raajota abboolii qulqulloota garaagaraa erguudhaan barsiiseera. Waaqni keenya waaqa obsaa yookiin immoo waaqni keenya horii isaa kan xiqqaate dhiifamni isaa arjummaan isaa kan baay'ate waaqa dhiifamaa waaqa bara baraa abbaa dhiifamaati kan waaqessinu. Maarree gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos eenyumallee otoo hin barsiisin eenyumallee otoo hin gorsin eenyumallee raajota kaasee otoo hin barsiisin bara inni itti dheekkame yookiin immoo bara inni itti hori'e hin jiru. Fakkeenyaatiif Addaam abbaa keenya gaafa ilaallu waan hundumaa irratti aangoo fi aaboo irra kenneeniin booda muka gosoota lama isa balasii fi isa hiyoos kan jedhamtu mukoota gosa isa hiyoo ta'an akka nyaatanii fi muka isa balas jedhamtu immoo akka isaan hin nyaanne abboommii kenneera. Gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos abboommii isaa kana irratti yoo kana nyaattan du'a duutu jedhee itti himee jira. Kana jechuun barsiisee jira jechuudha. Inni biraan seera uumamaa boqonnaa 9 gubbaa irrattis bara Nohi sabni turan gara waaqayyootti akka deebi'aniidhaaf waaqayyoon akka amananiidhaaf yakka isaanii gochaa isaanii akka dhiisaniidhaaf Nohii fi Abrahaam fa'aa abboolii qulqulloota kaasee ture. Kana qofaa miti bara Looxis akkuma kana uummanni bara Looxis gochaa hamaarraa hojii sagaagalarraa akka deebi'uuf waaqayyoon jecha sana deebi'ee karaa qulqullootaa karaa qulqullicha Nohii fi Loox yoo himuyyuu sabni waaqayyoo dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uurra hammeenyummaa filatee karaa waaqayyoo irraa fagaateera jechaadha. Bara kanas warri turan bara Yoonaas keessattis karaa waaqayyoo irra deemuu karaa waaqayyoo irraa goranii karaa cubbuu karaa yakkaa karaa gaarii irra hin taane uummanni kun deemuu waan filataniidhaaf waaqayyoon nama tokko ni kaasee jedha. Innis seenaa irratti akkuma hundi keenya barannu Yoonaas nama jedhamu waaqayyoon uummata kanaaf lallabaa yookiin immoo barsiisaa akka ta'uutiif ergee jira. Maatiiwwan waaqayyoo namoonni baay'een bara kana kan isaan badan namoonni baay'een badaniis kan turan hedduun isaanii hubatanii osoo hin ta'in otoo hin hubatiin beekanii otoo hin ta'in osoo hin beekin baratanii otoo hin ta'in otoo hin baratiin barachuu qofaa miti qalbeeffannoo dhabuudhaan immoo namoonni baay'een amantaa isaanii diddiiraniiru yookiin immoo jijjiiraniiru. Isa kanaatiif egaa waaqayyoon
waaqummaa isaatiin barsiisee gorsee isa dhaga'uudhaaf dhiifama gochuudhaaf sagalee isaa dhaga'ee warra gaabbii galuudhaaf Waaqayyo dhiifama yeroo hundumaanii gochaas tureera. Warra immoo sagalee isaa dhaga'ee maalla dhibdummaan deddeebi'aa turan immoo akkuma yeroo fi akkuma gochaa isaaniitti adabbiiwwan garaagaraa argataniiru. Isa kanaaf uummanni Nanawwee uummata karaa Waaqayyo gadhiiseef Waaqayyo gaddisiise waan ta'eedhaaf Waaqayyoon ni obsaa, Waaqayyoon ni callisaa, callisuun isaa immoo hanga dhumaatti eenyummaa keenya akka barruudhaaf bu'aa fi gochaa keenya bu'aa isaa akka barruudhaaf Waaqayyoon ni callisa. Callisee garuu Waaqayyoon isa deebi'uu dide ni adaba. Kanaatiif Gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos ka'iitii gara magaalattii guddoo gara Nanawweetti deemi. Badiin isaanii fuula koo dhufeera, gochaan isaanii baay'ee baay'ateera. Lallaba isaaniif ta'u yakka isaaniirraati, badii isaaniirraati, cubbuu isaaniirraati isaanin deebisu lallabiifiiti saba kana fayyisi ittiin jedhe. Haa ta'uyyuu malee Yoonaas garuu fuuldura Waaqayyooti dhokachuudhaaf yookiin immoo fuuldura Waaqayyoo jalaa baqachuudhaaf gara Nanawwee dhiisuudhaan bidiruu qabatee gara Tarsees magaalaa geessitu doonii yookiin immoo bidiruu biraa yaabbatee deemee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo kanaafidha. Qulqullichi Daawit fuula kee duraatii gara eenyuu deemnaa? Gara samiitti yoo ol baane achirraatiin jirta, gara biyya lafaatti yoo dhufne atochumarraatiin jirta. Fuula kee jalaatii gara eenyuu deemnaa jechuudhaan dubbate. Fuula Waaqayyoo jalaa baanee eessumallee dhaquu hin dandeenyu. Fuula Waaqayyoo jalaa baanee garum tokkotti illee miliquu hin dandeenyu. Gara samiitti yoo ol baane, Si'ool keessa yoo buune, bakka kamitti illee lafa Waaqayyoon hin geenye, bakka Waaqayyoon hin geenye hin jirus hin jiraatus. Kanaatiin booda Waaqayyoon uummata isaa kana fayyisuu barbaade. Uummata isaa badaa jiru kan akka deebi'uudhaaf qulqullichi Yoonaas immoo lallabuu kan hin barbaanne maalla dhibdummaatiin guutameetu. Maatiiwwan Waaqayyoo baay'ooliin isaanii mana Waaqayyoo tajaajilurra hojii dhuunfaa koo hojjechuu wayyaa. Mana Waaqayyoo keessa deddeebi'urra biyya lafaa keessa deddeebi'uu wayyaa. Rakkoo fi qorumsa garaagaraa mana amantaa keessa jirurra alarra taa'ee akka nama tokko yoon waaqeffadhe, akka nama tokko yoon galata galchadhe Waaqayyoon na dhagaa jedhanii namoonni haasa'an yookiin immoo namoonni dubbatan ni jiru. Inni biraan hojii mana Waaqayyoo maal dhibdummaan ilaaluun nama gaafachiisa. Yeroodhaaf nutti fakkaachuu danda'a. Yeroo kana doonii isaa qabatee gara Tarsees gara deemtuu dhokachuudhaaf yookiin immoo jalaa bahuudhaaf ka'ee jedha. Sanaatiin booda gara Iyoophee ni bu'ee jedha. Gara Tarseesitti markaba dabartu yookiin immoo doonii dabartu arge. Qarshii kaffaluudhaan fuula Waaqayyoo jalaatii miliquudhaaf isa faana gara Tarseesitti ni deema ture jedha. Sanaan booda qarshii barbaachisu hundumaa erga laateetiin booda karaa irratti qorumsi guddaan tokko isa quunnamee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo deemsi eeyyama Waaqayyoo malee nuti taasisnu, karaan eeyyama Waaqayyoo malee nuti deemnu, hojiin eeyyama Waaqayyoo malee nuti raawwannu dhumni isaa badii guddaa ta'a jechaadha. Waan eegallu hundumaa yaa Waaqayyo hojii kana akka hojjedhuudhaaf eeyyama keenaaf haa ta'u. Karaan deemu kana dura kooti gufuu kaasi, hojiin yaade kana immoo naaf milkeessi. Eeyyama kee yoo ta'e wanti hundumtuu ni raawwata. Fedha kee ta'uu yoo baate immoo fedha keetiin ala immoo wanti ta'u tokkollee hin jiru. Eeyyama kee malee waan tokkollee gochuu hin dandeenyu jenne eeyyama Waaqayyoo otoo hin gaafatiin hojii nuti hojjennu milkaa'ina hin qabu. Eebba hin qabu, nagaa hin qabu, bu'aa hin qabu. Akkasumaatiin dhamaana malee maatiiwwan Waaqayyo. Yoonaas balleessaa lama, tokkoffaan eeyyama Waaqayyoo karaa hin taane karaa Waaqayyoo hin eeyyamne irra deemuudhaaf fedhe. Maatiiwwan Waaqayyo nutis yeroo kana bara kana keessa hojii eeyyama Waaqayyoo hin taane karaa kadhannaan hin eegalamne yeroo baay'ee nuti kan deemnu. Karaa badii, karaa yakkaa, karaa cubbuu fi karaa hin taane irra gaafa deddeebinu argamna. Yoonaasinis
kan isa quunname isa kana jalqabumayyuu karaa waaqayyoo deemuu dhiisuudhaan ajaja waaqayyoo fudhachuu dhiisuudhaan karaa isaaf eeyyame dhiisee alkallattiidhaan karaa biraa deemuudhaaf yookiin immoo waaqayyo jedhaa dhokachuudhaaf yaade. Atiiwwan waaqayyoo dhumarratti deeme waaqayyoonis gochaa isaa kana arguudhaan dabinsa abboomamuu dhabuu isaa kana arguudhaan qilleensa cimaa bidiruu kana irratti kaasee jedha. Qilleensa cimaa bidiruu kana irratti kaase. Raafamni guddaan sodaa guddaanis isaa fi isa faana warra qarshii kaffalanii jiran yookiin immoo warra qarshii laatanii gara magaalaa Yoophee gara Tarsiis deemtu kana deemaa jiran irratti sodaan guddaan raafamni guddaan yookiin immoo dambaliin galaanaa guddaan itti dhufee jedha. Sanaatiin booda dooniin sunis hanga cabdutti raafamtee jedha. Maaliif isaan faana kan jiru waaqayyo otoo hin ta'in yaada fooniiti. Isaan faana kan jiru waaqayyoon hunda gochuu akka danda'u warra hin amannedha. Deemsi isaanii deemsa waaqayyoon hin qabne waan ta'eedhaaf milkaa'uu hin danda'an, lafa deemanis gahuu hin danda'an. Sanaatiin booda walii isaaniitii waliitiin haasaa eegalanii warreen konkolaachistoonni bidiruu sanaas tokkoon isaanii gara waaqayyoo isaaniitti iyyuu eegalanii jedha. Yaa waaqayyoo nu oolchi, badii keenya dhiifamanuu godhi. Nu keessa waaqayyoon kan gaddisiise, nu keessa waaqayyoon kan mufachiise ni jira jechuudhaan walii isaaniitiin walitti haasa'anii jedha. Sanaatiin booda bidiruu sanaatiin meeshaa fe'amee jiru tokkoon kaasuudhaan gara galaanichaatti gadi darbatanii jedha. Sanaatiin booda garuu abbaan yakka kanaa yookiin immoo abbaan gochaa kanaa Yoonaas waan ta'eedhaaf Yoonaas gara keessa bidiruu kanaatti seenee ni taa'a ture jedha. Sanaatiin booda hirribni guddaan isa qabe. Hirribni guddaan isa fudhate. Maatiiwwan waaqayyoo ammas waaqayyoon otoo hin qabatiin hirriba nuti rafnu, karaa nuti deemnu, hojii nuti hojjinu tokkollee milkaa'ina hin qabu. Dursaan doonichaa gara isaatti dhiyaatee eenyudhaan si raftee kan jirtu akka hin banneedhaaf waaqayyoon nu yaadata yoo ta'e ka'iitii waaqa kee waami. Nuti amma dandeenyu, nuti amma beeknu waaqa keenyatti iyyaa jirra. Gara waaqayyootti boo'icha keenya dabarsaa jirra. Atis eenyudha? Waaqa ati amante nus nu fayyisuu danda'a yoo ta'e, sis fayyisuu danda'a yoo ta'e waaqa kee ka'iitii waamii ittiin jedhe. Maatiiwwan waaqayyoo ilaalaa. Asirratti sanaan booda nama rafee jiru kana, nama karaa waaqayyoo irraa dhiisee karaa hin taane deemaa jiru kana waaqayyoon nama kanarra bulee hojii dinqii hojjechuudhaaf ka'ee jedha. Kanatti aansuudhaan maaltu ta'e? Kanatti aansuudhaan maaltu raawwate? Barnoota keenya kutaa lammaffaatiin kan waliitiin ilaallu ta'a. Kutaan tokkoffaan waaqayyo jalaatii miliquu. Yoonaas waaqayyo jalaatii miliqee ba'uu lallaba saba Nanawwee dhiisee gara Iyoophee fi Tarsiis magaalaa deemtutti bidiruu yaabbatee deemuu Yoonaasidha. Kutaan lammaffaa itti fufaa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.